meedu fuudha yamanni irraa suudii dhufuudha bari yoo kamti kaatee akkuma 80 hawaalaa itti dawwalanii warra isaan irraa lafa gursiisanii horiyaadha abbaa gurgurii jechuudha. Kanarraa amma maal yoo naan jettanii namni kun karaa seera qabeessaatiin baasaa boru baafatee jechuudha. Deemuu qabu. Hayyama dhugaa san baafatee annama gartee jechuudha. Oda biyyatti gartee salaataa tokko ni beekanii isa sanitti sukara guddoon salaatuun sanii isa sanitti jechuudha. Fincaannatee sukara gubbaa itti naqatee dhuge. Innaayi deebuun namni kanatti gachiisee nu biraa du'e hakkuun akkasitti akka achiin gachiisee bakka tamit akkas nama gartee hoggaa dura kaanee deemnu nama meeqaan deemne gara nama 40 wayiitiin deemne nama 8 qofaatu warra fatanaa ba'e jechuudha. Kun kufee hafee siigalee akkasitti waan akkanaa tan hundaan nu mudate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota killeetu hordoftoota kiyya asmaanuugaa maal qabanne kiyya jaaladammoo asmaanuugaa akkam isin nagaa qabdanii jirtu isiniin jenna hordoftoota qaaqaaliiwwan keenya gaaba wanti isinuma jirraan isiniin jaa kanaaf saba kana wanni maal qabannee isinii dhufnee wanni wettan isin irraa babbanneef maali yoo wettan bas gaa guyyumarraan gadda dhageenya. Egaa amma Asuma akkas akkama dura dhageessanitti illee quba qabtanitti illee sooshaal miidiyaa gubbaa ijoollee suudiitiin nu gochisiisu jira. Achumaan deebi'ee ammallee mucaa biyyatti biyya kunis akkasuma nu gochisiisu. egaa mucaa gartee wallaahi yoo dhugaa na gaafate. Oromiyaa keessatti ajjeesan jechuun mana hoteelatti Biyya dhalate keessatti kanaafuu Oromoo teenya yoo nuti olii odoo dubaannee namni nu odoo hin jiru. Sitti Oromoo teenya bas gaa wallaahi inni kun biyyuma dhalate keessatti bas Oromiyaa keessatti ajjeesanii lubbuun isaa baate jechuudha. Jajjabaadha isin jajjabeessu. Maatii isaaniitiif illee jajjabina hawwinaa isa jenna. Akkasuma onneen nu dhukkubsite wallaahi nama gartee duraan sooshaal miidiyaa kanarra beenu nama gartee nama koomedii addaati bar mucaan. amma mucaasa maalirraa wallaahi waan inni gartee hojjetu keessaa maaltu haalaan dinqisiisanii arraami gaanus hin beekadhu sooshaal miidiyaa kanatti akkasitti biyyummaan Itoophiyaa tun gartee duba jireenya ilma namaatiif hin taane yoo dhugaa na gaafate maali biyya tanatti maali ati maal biyya tanatti maal faadha jireenya keessaa mee waan nuumi yennaaniini biyya kanatti mana faa gubate maarree faa gubate inni girgiddarratti laxxafan jedhe akkasitti dhugaa dubbanne wallaahi nama gartee duraan qoosaa fi bakka akkasumatti nama gartee nama bohaarsuun beekamu akkasumatti maatii fi gartee firoottansaa jajjabina rabbi haa kennuuf jenna asmaanuu gaa rabbiin gartee idan daadha gartee warreen gartee maatii isaa kan turanillee gartee asmaanuu rabbiin isaan haa jajjabeessu yaa asmaanuu isinillee yaada qabdan ibsadhaan isinillee. Akkasitti wanti har'a qabannee isinii dhufne mudannoo adda takka qabannee isinii dhufne namni biyya mudannoo yookaan gaafii. Gaafii. Mudannoo yookaan gaafii waanuma akkana. mudannoo fi gaafii kamitti taate Egaa amma gaafatu deemtaa malee maaltu si mudate? mudannoodha gaammalaa wantichi mudannoodha irratti hundaa akkasuma jechuudha. Mudannuma gaafii deebiin waan biraati akkasiin isiniin jaa kanaaf mudannoo gaafa dura biyyaa baanu isiniin jenna gaafa dura biyyaa baanu odeeffannoodhaan biyya Saudi Arabiyaa akkanatti deemanii dalagatanii maallaqa argatanii akkanatti jijjiiranii maatii keenyallee jijjiirree maal jennee biyyaa baanee jechuudha erga biyyaa baanee dhufne jechuudha. Jijjiiru jira haa viillaa ijaarreeti. Amma maaliin jijjiirraa dura xiyya tana dhaggeeffadhaa. Viillaa miti mana. Viillaa saansiira yookaan liiftii waan jedhamu waliin baanjaaru jira. Sanjaaru jirran isin jaa haa rabbi jaa. Garuu makka mataa ayyatti mudannoo takkaan si hima. Dura mudannoo xiyya fixaa. Ayyee fixadha ayyee. Gaafa dura. Amma barakkatti nama gaafatanii jira. Fakkeenyaaf. Isa gaafatu deemtu si gaafatu yana. Ana gaafatu deemtarre anaati ma jira. Si gaafatu deemnaami. Si gaafatu deemnaami. Na gaafatu deemtani. Si gaafatu deemnaami. Arafaat ayema dhaggeeffadhu qabu si gaafatanaami Mahammadi. Dhaggeeffadhu qabu. Isin dhaggeeffatu jira. Akka gurri dhagaa. Akka nuti gaafanne nu deebisi. Si galee gaafa mana haateetiitirraa baate ilaa amma bakkeetti jirtu yemaniimi. Maaltu gaafa Oromiyaa keessa dabartee Somaalee seente Jabuutiin dhufteeme gaafa Oromiyaa keessa baatee Jabuutii seente maaltu si mudate gaafa Jabuutii irraa baatee Yemen seente maaltu si mudate
Angkan marra nu. Gaafin keenya maali? waan bareeda na gaafattanii hangaafan dura manaa ka'u maallaqallee dallaalaaf hin kafallee fudhadheetiin bee fudhadheetii waan karaa ittiin deemu jee suudiin deema jee bahee jechuun ergasii finfinnee irraa amma gaamaal siinaa jee duubaa yoon siime gaamma fagoodha Duubaan himinga. duubaa manarra mana keenya ulaa duraa yoon siime amma bakka niisaa keenya san bira sun karaan fagoodha Kosas keessumaa finfinnee irraa diradhaa yaabbannee haa jennu Ayyanne. anama wallaggaa laqamteera finfinnee yaabbadheetuman zaajaa dura zaajaa booda akkasitti finfinnee dhufne finfinnee irraa diradhaa yaabbanne diradhaa irraa bullee ganama baabura yaabbanne Jabuutii deemu. baabura ashidawallee deemu yaabbanne baabura ashidawallee deemu yaabbanne Asha dawwallee beekaa maqaan. dawwallee deemu jechuudha dawwallee deemu daangaadha achi yaabbanne gisee baabura yaabbannu ijoolleen soomaalii gaafa san hiriira jira diradhaa keessatti hiriira bahu turanii yaaboo gaamaal siinaa jee ulaa maammee kiyya ulee Sitamani. ta qoree tanaan ol baate laa ijoolleen shabaabni Ayye. ulee qoree tanaan ol baateetuma nama kana dhukkee irraa haafne dhukkee irraa haafti daaraatti buufte nama kana baabura kana ka duubarraa dhiitee ka duraa keessa fitti namni waliin laaqamee dhufee ijoollee wajjin baane guutuun adda babbannee dhufne Babur bakal keessatti baaburuma kana keessatti durarraa baaburri kun dheeraadha beekadhu Nimbe. akka baasee magaatiin maamaan dheeraa kanaati saddeeti manne Ayye. ka duubaarraa tumanii nama dura kana fidan Ayye. hoggu magaalaa taane dhiyaannes jammaran Ayye. adduma magaalaa dhiyaannu Makanaanni. Alamma. mikinaanni sababni Itoophiyaan gaafa saniif lola Soomaalii fi Itoophiyaa Oromoo hedduutu jira akkasitti lola santu jira nuti hiriira diradhaatti halkan bahanii achi baabura fe'amne jarri waan san laaleetuma sooshaal miidiyaa namni yeroo hedduu harkaa mire laalaniitu waan jiru haala jiru kanaafi Sira deeman. Oromoo dhukkeerra Oromoo maaree jeniituma isinis ta'e. Oromoo haawatis maal sinaa jiru haawa Qotiyyata Oromoo danuun jetti bara Somaaliyaanis. awwaan jettuun si beekaa miti Wayi qotiyyata Oromoo danuun jetti warra afaan Somaaliyaa. fuudhanii akkasitti nama tumanii Yaa qotiyyata yaa Oromoo danuun jetti. Qottuu Oromoo nuun jetti. Ayye. Fitadhu meet maa. akkasitti amma ulee qoree tanaan dhawaatuma magaalaa dhiyaattuun ulee dhukkee namarraa kaasan boo Ayye. aboo sumanutuma nuti rabbi nu baasee garuu uleen takkanarra hin buune Ayye. rabbi nu baasee ijoollee hanqa tokko ni baane ijoolleen taan hogguu dhalaa faatti dheenu dhalaa ol ba'e nu taanni bobochii'u nama akkana nu gubbattumanii akkana nurra sirban minaamen jedhanii akkana jedhanii Ayye. osoo akkas jennuuf buunee baaburarra aboo gaaratti la Bakki tuna isa Affaariidha. aashi dawwalleedha Amma chi asida Afaarin seenni. Afaarin seenni. Dawallee kanatti makiina irraa buutanii Aboo, baabura irraa buutanii Abbaa gaara waan qabatan. mijiyyoo takka irraa odeeffadde. Mijiyyoon sun warruma biyyaatiin abisiin ganda maleedha. Waan mijiyyoo sana irraa odeeffadde. Maal isa maaliin jima yookaan nama jeesan. aashi dawwallee moo Affaarii. afaarii Affaarii tana keessa dhalaa teenyatti taphatanii jayyaa bofuudha. amma akkasitti Muhammadan Rasulullah. Laal dhalaa kana ta'an garaa godhan jira. Ta'an itti taphatan jira. Dhiira tana gaa jaarsaa hojii deemtus dhiira tana akkana goggombisanii laal. Akkana sadafii tana yoo ta'anis yoo kaanis akka dhiitichaa kana. tawaaya keenyaa hin dhumtuu bara mana argee bira hamdannoo tiyyansiif fita amma akkasitti yaane halkan yaa bulle gisee guyyaa yaane habaabura irraa buunee gaaratti facaanee achiin taarifa yaane bishaan nuti harkannee maal siinaa jiru gaamaan miila Duraan bishaan odabdanii. bishaan dhumne dhiqanneeni bishaan bakka kanaa madda gaafa san xiqqishanii roobe madda saniin dhiqannee bira dabarre halkan waan duunu dhabne dheebuu Amma gabaabsitee irra utaaltee akkatti jabu. dheebuu qoyisitti nima dheebuu xiyyeessan biran kutu waan feetan bitan malee hanqaana achi dheebodde san jechuudha Anillee mudannoo takka tana fakkaatu siifii ni so machu. guyyaa biraan naa himta gaa Alaa ammumaan siima. guyyaa biraa yuutuuba hiyyaran naa himta amma anaa akka heetira siimu jiraami Akkanatti godha. Asitti xiqqishoo beeksisa waa xiqqishumaaf hin godhaaf. Godhiif. godhiif awwaanii gootaa fedhee dura anaatu Ayyee, xiyyata na fita ayyee, akkasitti halkan deebannee bishaan dhabne aboo gaamman qajoollee haa wal beenu wali qabamne achi dallaalan seenne beekaduu tawakkalataadha deemu jira yaane amma xiyyatuun hin dhumte yoon duubaa isin yaase achi amma yaane deemne torbee tokko moo akkas deemne achi Jibuutiidhaan hin dhumne nuti haraa Jibuutiidhaan malee tojorraa meene tojorraa kana xiqqishoo akkasitti atteenyee baara afaan qurxummii sanii xiqqoo tuttuunnee haa kuduraa xiqqoo nyaanne kuduraa jira fawaakee adda addaatii jira tojorraa akkasitti xiqqoo daddaleene
amma baaraan nu fe'an qaaboo baaraarran nu fe'an gisee baaraarran nu fe'an nyaata maaltu jira hayyuu magaalaa hayyuu xiqqoo tan boo beelti nu fixxeeti wayii akkana kana na seeta garaan kun akkana keessa kuteeti Amma waan jiru garaan amma. amma lakkii ni jira amma xiqqoo ruuzii nyaateemi akkasitti yaaboo gaabeera koflee naa qo'aaga amma gaa yaaboo maal sinaa jiru jireenyi maaltu jiraa miti owwasanii wajjin laga sana akkasii ruuzee xiqqoo nyaanne ji'a tokko booda yaman hin dhufeen maalleen keessanis bu'ee maal jedhaniituma namti takkaraan tojjerraa irraan tanuma doonii kafalanne akka yaman dhufnu taate akka yaman dhufnu taane ogguusan isiirraan kafalannu namittiin maallaqa daftee nuun buufne ati guyyaa itti nu buuftee fariyaa jedhaniini tojjerra teessi akkasin nu maallaqa nu buuftee Somaal isiin Somaaleedha afaan Oromoo dubbatti malee ijoollee jiraataati. Diqaalaa yookaan Oromooti yookaan Oromoo. Bu'aa afaarii heerumtee isiin. Namooti halas dhiisa. Aboo taanaaf. Isiin daadallee taatanii. Aboo taanaaf. Afaarii heerumteeti. Daadaa ta'uuf jechuun ilma obboleessa kiyyaa. Afaarii heerumteeti. Oromooti. Achii haala ergasii akka heerumtee haa ilmaan nuti ni qabdi maallaqa nu ergite haa nutis kadhannee dawwalleetis kaadallaa dawwalaa jenneeni. Achii yaman as baane. Yaman gisee dhufnu karaa hamaa deemnu. Amma gaa Abdulqawwii dursan garte Abdulqawwiin amma marka biraati jira ijoollee irraa garte maallaqa buusu hawaalaa dallaalaa Abdulqawwii san wanti jenneen nama dhibba meeqaan dhagaa guurrannee bar ispaaltii rabbaane boo akkasii daddafa facaanee namoo magaalaa adan seenne bakka jaamtu Sheekh Usmaan irra guyyaa lama bullee akkasii ijoollee wal agarree achumaan ijoolleen kaa maal siinaa jiru haruuza kana nyaannee dhukkeetti kaafne garaan akka wayitti sin garaan kaa sin garaan wayina dhukkubuudha gaafa san Ufutana laal. Siyaafne. Nabbanaan siin jiru. Ruuza nyaadhee haama bishaan irra dhugeemi. Aboo akkasitti haa dhukkeen itti haatee kun amma daaraan dhufitti amma xiqqoo haa xiqqoo. Dhiqate daala bareeddee. Amma bari xiqqoo daalachummaa isa irraa hoyyooyineeti. Fuunee haa nyaannee qoo haa ruuza nyaadhee hunda sitti himneera. Ruuza akkasitti osuma ijoollee nuuf iddoo nyaannu jiraannu ji'a lama akkas dalagaa dhabnee teenyee akkas booda dalagaa argannee achiin dalagaa seennee dalagachuu turre jechuudha. Kanaaf Oromoo ta'in karaan kun waan badaadha waan hedduudhaan ta'a waan namu deddeema hundi ni hime yoo injee karaan fagoodha maamillee jechuun tasaa xiqqoo takka itti hafuufu biyyaan bayinaadha biyya bo'uun salphinaa jechuudha biyya teessan ta'a maatii teessan bira ta'a maatii teessan dagaagsaan isiin jaa tahiyyaatii lakum. Anamma kam taayyate asmaanoo gaa Mahammad maqaan kiyya kan dhugaa Mahammad Amannaan jaani kan qoosaa ittiin biyyatti naan ijoolleen naan ittiin naan qoosaa turte killee tum naan jaani asmaanoo gaa Ana kama tahu je. Asmanu. Channel cuma kille tuh je banate jechuudha. Asmanu ga. Yaadan noda yaadan. Gaafa dura biyyatti lakkatusan. Maaliif gabaree waan ta'aniif biyya lakkannaa beekte adiidha. Waa shamarran kan hundaa hojii taphatoo ture. Biyya lakkannaa horii fayyada. Ijoollee meeqa ol fuudhaa turan. Furtii faadhaa wal tumna nuti gaafa dura. Maaliif warra magaalaati miti. Akka immoo way firummaan baddu bare nuti warra baadiyyaati. Alo way. Qotaa ta'ee bu'aa. Nada yeefadhu. Guyyatti. Lama sadii fuudha gaafa ijoollee san gaafa horii tiisan amma mana darsiisan jaarratte gaala fuudhee jaartii lamaan qaba sadii gaala faa tiisina horii faa tiisina anamma yoo dhugaa na gaafatte gartee maatiin kiyya maatii gartee baadiyyaa yookaan tiifattuu jaanii immoo maal jaanii maatii tiifattuu jedhan loon qabdan jechuun sanumaanu jechuudha guyyatti dhalaa tanaa wajjin gaanii beektan gaa amma namni ree yookaan horii tiisuu kan mana ilaalaa jiru asi kiyyan nama ree horii tiisuu ture ni jira. Waan ijoollummaa ni yaadatta jeen. Ni yaadanna maaliif? Ni yaadatta jeen yaada. Asumaanuu garuu mudannoo wanni kun wanni qabne waan mudannooti. Ana kam ta'a horii horofaa jinta jaaran ture horii horofaa jaarraa qalamshiisha yookaan waan qalamshiisha jedhamu ijoolleen adargeetis ni beekti. Wanti Oromoo ijoolleen Oromoo ni beekti qalamshiisha yookaan safii horofaa dhooyinaa akkasuma bineensallee waraabessaa leencaa waan akkasii horofarraa dhooyinaa. Ni beektan gaa hundi keessatti horii baadiyyaa taatan garuu horii magaalaa taatan hin beektan hedduu ta'a. Amma asumaan dhaamsan keeffatatte moo itti fuufetti. Keeffatatte mudannoo si himachuu jira. Xiyyaa ni balleessitan akka tokko gootaniiti. Anamma mudannooti yoo dhugaa na gaafattani. Guyyaa biraatiin kopha taasee isinii fixani. Wallaahi mudannooti isa yoo dhugaa na gaafatte garuu wallaahi isiisan umriiti yaniin irraanfadha jee. Akka malee taate yaa. Garuu ilmi namaa kana rakkoon isi mudatti. Namaatti iyyaanna mul'atee wotteef. Ilmi namaa kun garuu wallaahi rakkoon isi mudatti balloon isi mudatti garuu gaafa isiisan keessaa baate alhamdulillah jettee rabbii kee. Rabbi shakkaru. Rabbi shakkaruudha. Reachiifteera ammaa. Maaltu si mudatee waan jette? Maaltu si mudatee waan jette?
angaafaan gartee taarifa kee deemee dhufusan amma gaa hunda takka takkaan yoo hordoftoonni komantii jalatti guyyaa biraa waan mudattan waan isin mudate nuuf himiyattan isiniif hin maali wanni na mudate amma nuti afar keessatti kana taate Somaalee sana keessatti kana taate mucaan takka warra baabbileeti afarii keessatti akka isaan Somaalee miti ani magaalaa Jabuuti dinadu mucaan sun jechuudha akka gaggachiisatti ijoollee baabbileeti wallaa mucaan suni yoo jiraate sirriitu arguu danda'a akkuma akka gaggachiisatti achumaan lafatti kufee hafee jechuudha waa takka olii godhuu hin dandeenyu namni hundinuu kufee hafee jechuudha lalama mucaan sun kufee hafeemi garuu amma warra hoggasan keessaa yoo lubbummaan na baate jee fincaan kooda fincaannatee bas sukkaratti nakatee sukkara argaa qabna sukkara gartee bastoodhaan walitti dhaatan tanatti nakatee dhugee jechuudha. Dallaaltichi sinoo footoo. Dallaal oosun jaarsa dhamaa tokko hoggaama gartee alakan kana hoggaa irraa deemu guyyaa rafaa oolla wanni gaa laftii gartee Soomaaliitu wanni baraansii oogutuuf guyyaa deemuu dandeessu. Guyyaa rafaa oolla halkan deemna halkan kana hoggaa deemaa bullee dadhabnee ofirraa gachichiifne lafaa kee karaa kam deemu jira jaa takka nama jai mucaa tokkotu jira xiqqishoo nama gartee ni jiraame duraanillee nama karaa kana deemee jiru silaa namni karaa kana deemee jiru garuu wallaahi akka mataa iyyatti gaafasan karaan gartee taaribaa kun akkana hin deemina naan jee wallaahi hin deemu naaf hime jechuudha kophee tana hara gartee irraa dhumne san kana irratti kakkaayeeti raaf hoggaa lafaa kaane akka karaa sanii deemu akka karaa biraan deemu wallaahi akkasitti kaayeti lafaa kanaan deema karaa kana deemu jira karaa namni waan akkasii yaadee waa ayilii qimatti hin qabu wallaahi akkasitti jechuun mudannoon ta'e asaa innaa bakka deemtan hin beekna keessa eegaa way lafti tun namni kaalee kutees nama garta akkuma gartee baraanti dhukkuma tana la haruma deemtuun beektu jechuun kophee karaa keessanii hin deemta kaate maal haasawite too nama baatii takkaaf numa deeme jechuun baara as deemaa achi deebi'anii rafaa bakkuma sanii deebi'a haruma deemnu wallaallee karaa kana baha karaa kana dhiyaa jechuudha direedhaa irraa kaane silaa namni jechuudha maal jaaniin gaa dikil jaansan san ga'uudhaaf jechuudha baatii takka guutuu deemne jechuudha beelti tun nufitte namni kun kufee hafee dudu'ee nasumaan isinillee dhaabsa qabdan. Ani dubara yaada tokko yaadadhee mucaa tokko gaafa as dhufnu basaasoo tanaan dhufnu garuu anillee mudannoon waan qaba mudannoo xiyyaa ibseetiin ture hanga tokko kanaa hafe malee. Kana guyyaa meeqaan haasoo taane? Mucaa tokko jira mucaa warra jimmaati bineensaa ciniine miila kanarra bakkatan. Bineensa akkamtu ciniine? Hawaasa ciniine mucaan hiitee mucaan san garuu ni du'ee fi jira illee beeku maqaa isaa irraan fadde garuu inni warra jimmaa ta'uu qofa ni beeka. Waan akkasii san hundaan arge gaanuti bineensi nun ciniine alhamdulillah amma mucaa sanillee rabbiin gaayoo jiraatillee rabbi umrii adeeressu yoo gartee bineensi ciniine san hin deellee rabbi jannataa kannuu fi warra jimmaatinne maqaa isaa irraan fadde jira hiitee maal walii godhan nama karaa deema. Wakuli godhu qaba waan dhuunfaan qabnu teenyaaf akkana hidhaa hunda dhalaa fi dhiiraan hidhaa hunda durabanii hidhaa dhaabbata akkanatti hidhaa dhaabbata dhiiroo maali mootummaa jeefne jeetii yaadee waan hidhaa dhaabbata kun bulchansa wallaahi laati waan hedduu nama mudata wallaahi waan hedduu jira jechuun guyyaa biraa ittiin sinifuufna yoo rabbi jedhe koomentii jalatti babarreessaadha gaafii nu godhaadha akkasuma isin itti deebinaa inshaallah guyyaa biraa itti jabaa kophattiin haasee fita osoo fitan wanta kan isiniin anamma oromoodhaan maal dhaamtaan jettanii hunduma keenyaanu namni tokko lafaa kaatee waan gartee jechuudha karaa taaribaa deemtee kafalatu san karaa seera qabeessaatiin fitadhuuti dhadhageessa hayyama gartee baafadhu karaa biyya feetee deemu wallaahi lafa deemuudhaan hafee jira namni dhumee jira oromoo dhumutti baasaboora baafattee karaa kanatti fi baaratti hin deemina obboleessu ijoollee gandaa meeqa dooniin garaan galtee jirti ijoollee gandaa meeqa dooniin garaan galtee jirti tanuti beeyi tanuti haadhaa fi abbaa isaanii beeyinu ta gartee ganda tokko dhalanne meeqa dooniin garaan galtee jirti amma namni kun dhufuudha deebiimas gaafa saaruka yaman akkasitti tuman san amma saarukni dhaabbatee bara yaman irraa gaafa saaruka akkasitti tuman san wallahi laadiin mucaan tokko sanuu mucaan san akkami beeyta nama baratee barnoota bareedaa qabu nama ammas akkasuma magaalaa kana keessaa illee daldalaadha huccuu gurguru warte nama taayiwaan gaaya bakka huccuudhaa gurguru nama akkasiiti mucaan san dhufee asit du'ee karaa yaman kana karaa radaa goldeeman bayaan bakka jaamtu sanitti du'e oguu janan lubbuun tu wallahi laadiin jireenya biyya namaa kana maaliif irraa maalumaaf yaanaa takkaa mudadde inuu nuti yaane nuti inuu miskiinummaadha gartee miskiinummaadhaaf yaane irraa jirrenneeti isa hoomaaltu biyyaa baasee takkaa yaadeen inni qabanii laasseefimu namni waa dhabeetis hadhabee deemillee wal makee jira kan gartee jechuudha osuma qabu namni deemees numa jira garuu kanarraa an akka mataa qajetti namni kun
karaa gartee taaribaa kan amma deebina mudannoon hedduu jiru gaa kophaatti waasu inni nama aaree baase malee asitti amma walitti afaan qaqqabu tokko taate namoota fiitii mu barbaada akkasina fakkaate asirratti nu deebi'aa jaadhe nu barreessaadha akkas goggodhaa ilaal komantii irratti illee godhaadha share illee waan diibsine illee tuqaaf subscribes godhaa fi nama malakaa akkanumaafuu nagaan nu turaa isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jecha assalaam